هادورو قرو أفان كان كوجي بامي أدان كان كوتو فتمنا قبل تبيانا باسي بسنة نبو باس أنيس واقعني المقوتو إيكا دينا نسكنا نبقون كوتا سنبا إركمان موتيجا رام سفيدي موتي سارة دودو بيسوف أسكفين سامي جرين وان بفين فادو بسو رام سزا دبرفو سيمي واقوتو بيتو من سومسا يتبو سنه باركلتي نغنيا بيا انقرتا ميسفتا مرتو ديني موتي كينيا سيمي واقوتو مولان غرام بيتو غوتو نكرسا اسمو بيزي نارا شاركر ساسا ادا سينا في جدل ليتا كراكا سيكرسا غارا دمسي ملتو سبو غدا اسدينا كوماتا بونان روتيچا مالا غرام بيتو ايين إسوا المبوتو إيكان نوتي أنا ما فينا كبجار أنا ركول فوني سيا أنا ما فينا أكستانن تاني مرا بما توبانن ما توبانن مو سمير رابو ميروب سيري أرجيرا أرساسو دكاهنا دكاسين جالي أواكو موتيكو كبجا كبجا واغني بداسي موتي غوتو فجو مكايسا تريسو جبو نجالو كلاهو ورانا كده مكار كن فلادو اك بادياني المرو مودا بريتو كيچورم تيچا اذا دينا كوماتا ما سلامي داكو تيچا نلگي ساير گما انا ما سيناك ادنيت بيك سينا يسا ارجيانو ليرت دينير كباغو كمون هر كدينا بكن نجري مالي يومر كدين نفسوري ايوه ورانا لفكاي نجين ياب جالنا نواتي جرادو جنان كتير كمبيرتا كابا كأنت بربجو تستنجر ولا بجانجو ولا ديكو كراجا بكات أدو سنني كابيتا ميوس كابا ده أرتيف كبينيا كينيا سامتني ساوون كينيا في كبينيا كينيا سامتني نوتو توجرو ما كيسان تدوكا ميكرت ديكم نوغيرا يا واكو كما جاسم كدني ديجي لولتي دكم تيرتا دوكا سينجلا يا واكو سمير رابو ميروب سيني ارتيرا رساسا دوكافني كيتي ولا بو سيرتي غونا لفيتن تو كلوفته واداسي بقلير بيته تكي بيتا تكي سبل سومسك واداسي بقلير بيته
Obboleeyya keenya amina kennaafi. Dhaggeeffattoota keenyaa baay'ee si galateeffannaa seera waan dhaggeeffataniif dhiifama gootonni keenya kana qofaa miti hawwisoon kun yeroo gabaabaa keessatti kan hundaa'edha. Gootota keenya akka Elama Qilxuu fi Jaarraa Abbaa Gadaa Taaddasaa Birruu Agarii Tulluu hunda isaatu seenaa hundaa'ee waliin ga'uuf karoora qabannee waan jirruuf nuuf kolchaa jedha. Galatooma tiyaatiraa fi diraama wayyaatti beekata. Okay, obboleessi keenya tokko ammootinu walaloo takka siirra buusaa jechuun jira. Obboleessa keenya artii Oromoo guddisuudhaaf ijoollee tan artii Oromoo keessatti jechuun biyya kanatti guddisuudhaaf gahee guddaa taphachuu jiranii ijoolleen tuqqeerroodha. Warra amma lafaa dhufutti jiru qubee jenereeshiniidha. Hamilee kennaafi. Abdurrahman obboleessa keenya jalatamaaf kabajamaa gara waltajjii akka nu dhuftu kabajaa si gaafanna. Hello. Okay. Galatoma ilmaan Oromoo hundaaf guyyaa amajjii 9 bara 2016 ayyaana Oromoo kabajuu dhuftanii asirratti argarree. Kanaafuu galatoma isiniin jedha. Walaloo mata duree walaloo kiyyas gaafiin sirraa qaba jedhe. Gaafiin sirraa qaba harmee Oromiyaa. Diinni alaa dhufee dirra keenya dhaya. Gaafiin sirraa qaba harmee Oromiyaa. Gaafiin sirraa qaba Oromiyaa harmee. Gootni sumaaf jedhee kan mukatti dirmee. Hundumaa kennitee alagaa hin jenne. Garuu ilmaan kan kee maaliif quban qabne? Harmee. Meesii goota kamii inni nyaata dhabee. Si bilisoomsachuuf qorri ala gubee. Haati jagna deessee kunoo teettee bootti. Alagammaaf dhuftee dirra kan kee qotti. Harmee. Anamma naaf galee dubbiin abbaa gara. Alagaaf si kennee asii gatan sara. Kan sirratti margee hundumaa soorate. Si gurgurachuudhaaf diinan mari'ate. Harmee. Yeroo ilmaan kan kee hiqqifatee boo. Alagaan sirratti gagabbatee dhufu osoo sitti tolee gurra naaf ergifta lafee goota keetii akkamittiin jirta harmee kunoo ilmaan kan kee aduma qashaadhaa rasaasa nyaachisa akkuma bosonuu dhukaasii ajjeesa meetu waaqon guutu meetu taaddeen birru jedhanii falmatan Oromiyaan gurgurru harmee. Jagnoottan akkanaa garatti baadhatte maaloo kan isaan daranii otoo nuuf dhalatte garbuudhaaf qamadii hundaa biqilchita lafee goottan keetii maaliif ukkaamsita harmee fedhan nu kabalu fedhan nu rukutu shororkeessitoota jedhanii dhaaddatu ani sumaaf jedhee hundumaan diinome. Siif jecha nu nyaachuuf nu dhufe tokkoome harmee kan silaa siif falmu hundi biyyee tahe wanta keessa bulee eenyutu dhagahe warri itti dhukaasee diina kee ajjeese siif falmate malee yoomi sirraa dheesse harmee yaa gootuuwwan kalee maaloo na dhageettu biyyeen Oromiyaa siniif haa salphattu. Lubbuusaa takkittiin barnuma jirata saban bilisoominiif hogguu dhukkubsata misooma jedhanii addunyaa dubbatu yeroo ilmaan kan kee beela dheebotu meetoo baarootumsaa fi guutamaa hawaasfaa osoo jiraatanii jaratu nuuf tumsa harmee hundumaa simattee jagnaa fi lugnallee isa si waraanee fi kan siif waraanemellee jagnaaf biyya gaachanaa isa sabaaf eeboo bira nuuf dhaabbadhaa inni suni waboo hedduu tuffatamtee hedduu dhiitamnillee galata rabbiitiin har'a geenne malee
osoo nu callisanii goottan kenna kalee silaa hundi keenya har'a biyyee galee akkuma calanqoof akkuma aannolee harmi guyyumaan dhalataa gootni goote caalu obsee dadhabatee rasaasaan kan du'u taa'ee jaallalu goota meeqa dhabnee achi buuteessi maammoo Muzammiriif guutamaa hawaasi harmi qeerroo harka duwwaa waraqaaf qalama dhukaasee ajjeesee keessaa huyerummaa daa'imaaf ayyoliin kan hiriira baate abboliif akaakuun kan wajjin dhaabbate dhukaasee ajjeesee miidiyaan dhaaddate harmi kunoo teettee booddee haati dhiira deesse naa baradhu jettee qalama harka keesse isheen quban qabdu waan isa mudate wayyaaneen ajjeefte TPLF ejjeeftee danqara darbite harmi yaa ilmaan Oromoo yeroo ilmi Oromoo yuunivarsiitii bahee waan hojjetus dhabee maqaa abaa'ootiin kenni biyyaa bahee ayyoo haadha dhiiraa ishee jagna deesse maqaa Oromootiin kunoo ilmaan kan kee abidda nyaachise maqaa abaa'ootiin maaloo ilmaan kan kee ibidda nyaachise harmi Oromiyaa takkaana caqasi siifin du'aa jira ilmi kee hardhasi jiraachuun dhoowwan kunoo ilmaan kan kee qarrifaa qarattee TPLFitti jiraachuun dhoowwan kunoo ilmaan keeti qarrifaa qarattee TPLFitti harmi sitti maana dhagayi yaa Oromoo baale yaadadhuutii ka'ii seenaa goota kalee sitti maana dhagayi yaa Oromoo Harargee lafiin goota kalee osoo si keessaan margee sitti maana dhagayi yaa Oromoo Arsii gumaa saba Oromoo ol ka'iitii baasi sitti maana dhagayi yaa Oromoo Shawaa kaani qabsoofnaa taanus harka duwwaa sitti maana dhagayi yaa Oromoo Jimmaa yeroon taqabsootii hidhadhaa kaa'amma sitti maana dhagayi yaa Oromoo Wallaggaa qeerroon keetis kaatee attis ol ka'igaa sitti maana dhagayi yaa Oromoo Lubbaa Booraa kunoo ni agartaa diinni nu ajjeesuuf barnurra marmaara sitti maana dhagayi yaa Oromoo Walloo hidhadhaatii kaa ifalmannaa maaloo Mee hamilee mucaa kanaaf hamilee galatooma ulfaadhaa dadhabtanis beeloftanis kun kama jiru ka qabsoos akkana qaba waan ta'eef guyyaan cidhaa cidhuma jedhan amma ammoo nama guddaa nama qabsoo nama umrii ofii qabsoo keessatti fixe nama garteetiin hin gorsa irraa fudhannu jaal aadde Asteer as dhufanii haasawa gabaabduu isii gorsa gabaabduu isii irraa fudhannaa hamileeme hamile nama umrii ofii guutuu qabsoo keessatti fixe har'as yeroo nu barandaa dhaabannu nu wajjin dhaabatanii qorra nu wajjin dhuganii rakkoo mara nu wajjin hirmaatan hamilee isaanii nu kenna kana booda firii isin dalagdanillee isin dhageessifna hamilee hamilee Ashama Oromo. Seen akkas fuula keessan keessa laalu bilisummaatu irratti dhaga'ama. Umurii kootti kana nan argadhee naaf ijoollee dhugaa isinitti hima. Dubbachuuf illee dura rakkisa. Haa ta'u malee garuu waan jechuuf saganteeffadhee
akka biraatti itti qophaa'e homaa miti haalli kun waan bareedaa ta'ee fi waan manatti dhagaama akkasitti isinitti hima. Waan dubbadhu naan jedhan illee bakka koolugaltummaadhaa fi haala biyya Jarmanii kan jedhu qajeelfama natti kennanii waan kana amma dubbachuuf yeroonis deemaa jira natti fakkaata. Kanaaf gabaabsee man waan isiniin jechuu barbaadu. Ilmaan Oromoo kanas jirtan isin baqattuudha illee ofiin hin jedhinaa. Isin sabboontoota kan biyyaa isin baase illee dhimma isin baasetu jira. Ituu biyya keenya nagaa ta'e ituu biyya keenya keessa jiraachuu dandeenye biyya alagaatti waan baqannuuf hin qabnu. Biyya alagaati. Biyya abbaa keenyaa qe'ee keenyaa dhiisneetu biyya ormaa jirraa jechuudha. Maal jechuudha koolugaltoo jechuun nama biyya isaarraa dhiibamee ari'atamee jiraachuu dadhabee nagaa dhabee biyya isaa baheetu koolugaltuu jedhama. Kan biyya kana dhufnellee dhimma nu fedhetu jiraachuudha. Biyyi keenya Oromiyaan kunoo kan obboleessi keenya nuuf aarsaa oole sun onnee keenya keessa jira isa baadhannee as jirra jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee akka gorsaatti kan hin jedhu koolugaltummaan baqattuu isiniin hin jedhu koolugaltummaan mirgas qabaa dhiibbaa guddaallee namarratti qaba. Mirgi inni qabu maali? Biyya akka biyya Jarmanii kana biyya sirna dimookiraasiitiin bulu keessa yeroo jirru baay'ee carraatti ba'uu dandeenya. Of guddisuu ofii keenya akka nam tokkeetti barnootaan of beekumsa argachuu hojjennee dinagdeedhaan illee of jabeessuu yoo nu jabaan yoo cimneetu uummata keenyaaf biyya keenyaaf illee buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan of dagachuudhaan hin qabnu isiniin jedha. Muuxannoon qabu keessaati biyya alagaa keessa hammamillee yoo turtanii yeroo hundaa isinitti dhaga'ama. Kanaaf of hin irraanfatinaa akka nam tokkotti of guddisaa. Kan biraa immoo kan isinii dhaamu. Mirga keessan baradhaa bakkuma jirtanitti biyya kanatti mirga hin qabu maayinni kan jedhu irratti teessanii qorattanii mirga keessan illee raggaasifachuuf haqa qabdu jechuudha. Seerri biyya Jarmanii ilma namaa kan kabaju dhala namaaf iddoo kan kennu. Maal jedha seerri isaa inni jalqabaa kabajaan ilma namaa yoomiyyuu taanaan hin tuqamu waan hin tuqamneedha. Kanammoo mootummaan biyyichaa kanallee tiksuufii qabaa jedha. Kun jechuun maal jechuudha akka baqattaatti isaa jiraannu akka lammii biyya kanaatti isaa jiraannu mirgi keenya tokko tokkoon isaa akka nama tokkotti eegamaadha jechuudha. Isinillee kan hubattanii mirga keessan eegsifadhaa yoo dhiibbaan isin irratti argame jechuudha. Kan biraa kan isinii dhaamuu barbaadu waan biyya ormaa ta'eef namni keenya afaan fajjii guddaatu irra jira. Diinni illee nurratti hojjechaa jira. Diinni karaa adda addaa olala adda addaa facaasuudhaan akka namni keenya itti ta'e ijaaramee waliin qabamne gochuudhaan adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf kan biyya keessatti dadhabee raawwate biyya alaatti sirratti hojjechaa jira. Hoolii guddaa irratti gannaqee miliyoona 50 baajatatti baafate biyya alaa kana keessa afaan fajjii oofaa jira. Adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo garaagara baasuudhaaf wanti inni hin goone tokkollee jiru. Kanaaf isin dammaqxanii ofirraa ittisuun illee dirqama keessanii jedha. Ofitti dhiisinaa warra afaan fajjii hin taane uuman kana. Warra immoo asitti mirga isin akka koolugaltuu tokkotti biyya kanatti qabdan horiidhaan illee isinitti gurgurachuu warra barbaadan irraa illee hin bitatinaa. Mirga qabdu. Mirgi koolugaltummaa mootummoonni addunyaa kan barreessanii tokko lama dhahee lafa kaantu jira. Mirgi koolugaltuu tokko maali kan jedhu namni biyya isaatti ari'atame amantii isaatiin ilaalcha siyaasaatiin yookiis jaarmaa adda addaa keessa jiraachuusaaf namni ari'atame biyya Awurooppaa keessatti eessattuu taanaanii mirga koolugaltummaa gaafachuu qaba kan jedhutu jira. Kanaaf isiniin kan isin tiksu mirga kanaa jechuudha. Biyya haa ta'u iyyuu malee amma biyya Awurooppaa adda addaa kun mirga kanatti illee akka isaanii ta'utti jijjiiranii yeroodhaa yerootti waan nama naasisu waan nama bibirrachisu tokkotu fidaa jiru. Kunis immoo jaallataniitu hin ta'e dhiibbaa uummata isaanii irra ga'aa jiruu fi waldhabdee paartilii keessa jirurraan kan ta'e seera jijjiiranii jiru amma dhiyeenya kan ilmaan Oromoo baay'ee sodaachisuutti ka'e. Garuu kun jechuun maal jechuun mootummaan Jarmanii haqa Oromoollee hin beeku. Haa ta'u malee hunda keenya nama tokko tokkoo fi assaalma kennuu jechuu miti. Namni tokko mirga isaa ofii isaati akka nama tokkootti keezii isaa dhiyeeffata. Waan dhiyeeffatan irratti xiyyeeffatanii irratti qophooftanii maaliif illee akka biyya kana dhuftanii ilaalcha siyaasaa qabdanii mul'istanii agarsiisuudhaa qabdu jechuudha. Haala biyya keessa jirullee calaqqisuu danda'uudhaa qabdu jechuudha seeyyannaa keessa dhiyeessisanii. Malee Oromoo taataniif sirrii kan jechuu miti. Keezii nama tokko tokko ilaalu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Oromoo amma ammaatti kan isaan qabanii biyyatti deebisan hin jiru. Olali dharaas isin sodaachisuudhaaf isin dogoggorsuudhaaf odeeffamullee kanallee hin fudhatinaa. Seerri dhiyeenya kana irra dhumma biyyoota 5 Afrikaa keessaa gara biyya 3
waliigalaatti biyya saddeeti biyya isaaniitti deebisnaa kan jedhu seera baasanii jiru. Seerri kun garuu naannoo Itoophiyaa hin ilaalu, Oromoos hin ilaalu. Kan Afrikaa keessaa namni maqaa dhaame Senegaalii fi Gaanaa duwwaa. Kun jechuun waan isin sodaachisu tokko illee hin jiru. Garuu dhimma keessan isin sirnaan barreeffattanii dhiyeeffachuudhaa qabdu. Waan barreeffatan sana immoo beekuudhaa qabdu gara fuulduraatti irra deddeebanii waan isin gaafataniif kun tokko kana. Lammaffaa naannoo jirtan adda addaatti biyyi kun mirga baqattootaan waan eegu seeraan lafa kaa'ee jira. Mirgi koolgaltummaa kabajamaadha kan jiru seera isaanii keessa jira. Kanaaf biyya adda addaatti magaala adda addaa keessatti nama isin gorsu nama isin gargaarullee waajjira adda addaan jiraachuudha. Naannoo jirtan